odeeffannoo maddeen alaatii argannetti yoon darbu tapha madaallii kan ga'umsaa kilabootaati kan argannu bara kana keessumattuu Manchester United tariitii kilaba fooyya'ee ta'ee dhiyaata jedhamee taphattoota harallee fuulduratti daddabalachaadha kan inni jiru har'a gara bariititti tapha madaallii ga'umsatiin kilabuma Premier League England Everton waliin taphatee Manchester United goolii 2 ba'eera. Kilaboonni Premier League England lamaan kun Ameerikaatti kan isaan waliin taphatanii taphichaan Manchester United yeroo 2 dursaa ture booda kan inni qixattiin ba'e daqiiqaa 19 irratti Bruno Fernandes peenaalitiidhaan goolii galcheen Manchester United dursa qabate sanaan booda Iliman Ndiaye goolii Evertoniif ittiin qixxeesse daqiiqaa 40 irratti kilaboonni kunneen lamaan goolii tokko qixa ta'anii kan isaan boqonnaa ba'anii boqonnaa deebiidhaan daqiiqaa 60 saglaffaa irratti ammoo Mason Mount Manchester United yeroo lammaffaadhaaf gara dursuutti deebisee ta'us taphataan dargaggeessi kilabichaa Aiden Heaven garee ofiitii irratti goolii galcheen Everton ittiin qixxaate kilaboonni kunneen lamaan Manchester United fi Everton goolii 2 qixa ba'anii Manchester United taphoota madaallii ga'umsaa ganna kana 6 taphateera kilaboota kamiyyuu caalaa tapha madaallii ga'umsaa kilaba baay'ee taphateedha sababni isaas waancaa kilaboota addunyaati irratti hin hirmaanne Manchester United gidduu sanitti gara Eeshiyaadhaa malee tapha michoomaa taphataadha kan inni ture tapha madaalliidhaa. Taphoota madaallii sadeen kanneen ijaan kanneen keessaa sadiin injifatee lamaan qixa ba'uudhaan tokkoon mo'atameeti Manchester United kan kaleessaa kan inni ittiin qixa ba'e. Tapha San Hongimiiniif geggeessan irratti taasifameen ammoo Tottenham fi Newcastle Unitedis goolii tokko qixa kan isaan ba'anii Kooriyaa kibbaatti taphatame taphni kun istaadiyeemii Seolitti yookaan immoo istaadiyeemii World Cup istaadiyeem jechuudhaan kan isaan waamanii istaadiyeemii kanatti waliin taphatanii Tottenham waggoota 10 taphataa fi ture kanaaf geggeessaa kan isaan irratti taasisanii Tottenham egaa Brennan Johnson goolii ittiin dursan galchee fi ture sanaan booda ammoo Harvey Barnes Newcastle ittiin qixxeessee kilaboonni kunneen lamaan goolii tokko qixa kan isaan ba'anii Premier League England morkattooti jajjaboo kilaboota ta'an lamaantu waliin taphatee tapha kanaan egaa San Hongimiin hanga daqiiqaa 65ffaatti dirree keessa tureera taphateera jalqabarraa seenee jijjiiramee yeroo inni ba'u keessumattuu bara 2015 erga Tottenhamiif mallatteessee taphataa seena qabeessa kilabichaa taphataan kun lammiin Kooriyaa kibbaa kun miira addaa boo'ichaa fi akkasumas deeggartootaan kabajaan kennamee fi dirreedhaa ba'eera imimmaan isaa buusaa yookaan immoo harcaasaa ture San Hongimiin waggaa 10 booda Tottenham gadi lakkisuu isaatitti yeroo inni dirreedhaa ba'u deeggartoonni maqaasaa waamanii leellisaa turan San Hongimiin taphattoonni kan Tottenham fi kan Newcastle United yeroo inni jijjiiramee dirreedhaa ba'utti gara lamaan gamana dhaabbatanii kabajaa yookaan immoo geggeessaa kabajaatiin gara alaatti isa baasan yookaan immoo geggeessaa isa xumuraa taphasaa Tottenham akka taphateedha kan himamu kanaanis geggeessaa kabajaa San Hongimiiniif taasisaniiru San Hongimiin taphoota gara 454 Tottenhamiif taphateera goolii 173 galchee kubbaawwan 101 mijeessee taphataa kenneedha bara darbe waancaa liiga Awurooppaa Tottenham yeroo injifatu waggaa 17 booda kilabichi waancaa kana akka fudhatuuf dursa taphattootaa ta'uudhaan taphataa tajaajileedha San Hongimiin Premier League England qofaan taphataa seena qabeessa Tottenham keessatti taphataan kun Premier League England keessattis taphattoota riikoordii qaban keessaa San Hongimiin taphataa lammii Kooriyaa umrii 33 kun isa tokkodha Premier League England qofaan goolii 100 fi 27 galcheera taphataa 16ffaa seenaa Premier League Englandiin goolii hedduu galchee ta'uudhaan 16ffaarra taa'eera Premier League England qofaan ammoo Tottenhamiif keessatti kubbaawwan goolii ta'an 71 mijeessee kennuudhaan taphataa riikoordii qabuudha San Hongimiin hanga isaa Tottenham keessatti kubbaa goolii ta'an hedduu mijeessee kan kenneen jiru jechuudha keessumattuu qindoominni yeroo Harry Kane Tottenham keessa turetti waancaa argachuu baatanis waliin taasisan waancaa Champions League Awurooppaatiin Tottenham hanga xumuraaf ga'uutitti taphataan kun ga'ee guddaa baateera Mauricio Pochettino jalatti yeroo qindoominni San Hongimiin yeroo sinumaayyuu tapha
duubaa kaanii Tootenaam Ajax injifatee xumuraaf ittiin darbe sana keessatti Saan Hongimiin dabalatee taphattoonni tapha xumuraa Champions League Awurooppaa tapha goolii ittiin duubaa kaanii injifatan san galchan hundi isaanii amma isa xumuraa Saan Hongimiin akka ta'edha. Hundi isaanii Tootenaam gadi lakkisaniiru. Bara 2021-22 taphataan kun goolii 23 Premier League Ingilaandiin galchuudhaan Mohammad Salah waliin badhaasa kophee warqii yeroo itti qooddatan ture walqixa goolii galchanii badhaasa kophee warqii kan ittiin injifatee fi taphataa ardii Eeshiyaa jalqabaa badhaasa kophee warqii kana fudhate ta'uudhaan Saan Hongimiin kan seenaa kana qabu kaleessa biyya dhaloota isaa Kooriyaa Kibbaatti Tootenaamiif tapha isaa xumuraa taphatee geggeessan taasifameefiira. Taphicha booda Saan Hongimiin kabaja taphattoonni Tootenaam akkasuma immoo kan garee faalladhaa kan Newcastle United isaaf kennanitti baay'ee akka gammadeedha kan inni ibsee galatoomadhas jechuudhaan kan dubbate. Saan Hongimiin waa baay'ee akka dabarsee fi bara darbe miidhamaanis wal qabatee amma yeroo sirriitti Tootenaam akka gadi lakkisee fi garuu kubbaa miilatirraa matumaa fagaachuu akka hin dandeenye kana boodas deeggartoota koo humnan qabuun dirree kubbaa miilaa keessatti gammachiisuudhaaf nan hojjedha jechuudhaan Saan Hongimiin kan dubbate gara Major League Soccer imalee Los Angeles mallatteessaa waliigalees jira jedhama. Taphataan kun leenjisaan Newcastle United Eddie Howe tapha kaleessatiin yeroo Saan Hongimiiniif geggeessaa taasisamaa turetti inni taphataa seena qabeessa Premier League England Saan Hongimiin jechuudhaan taphataa kana dinqisiifateera. Leenjisaan Newcastle United yeroo kubbaa miilaa taphatu isaan faallaa taate sochiiwwan inni dirree keessatti gochoonni isaa hundi isaanii taphataa naamusa qabeessa akkasuma immoo taphataa addaa isa taasisa jechuudhaan leenjisaan garee faalladhaa kun Eddie Howe kan isa dinqisiifate. Leenjisaan kan Tootenaam ammoo Toomaas Frank kubbaa miilaa keessatti guyyaan waliin kolfaniif gammadan akkuma jiru guyyaan akka har'aa kun boo'anii yookaan immoo gaddanii wal geggeessus kanuma jiru jechuudhaan Saan Hongimiiniif kan inni yaada isaa kana kenne. Tariitii tapha kanaanii Tootenaam yaaddoo guddaan isaa miidhamaan taphataa tokko dhabeera. Isaaf akka yaaddaaniitti caalaatti kan isaanii dubbatanii leenjisaan Tootenaam jechuudha. James Maddison miidhama cimaa isa mudateen dirree dhaabayeera. Bara darbee taphataan kun yeroo inni miidhametti Tootenaam rakkataa akka ture ni yaadatama. Ange Postecoglou jalatti ammas Tootenaam taphataa kana kaleessa miidhamaan dhabee geggeessaa isaa caalaa miidhamni isaan kan Maddison akka isa yaaddeesse kan dubbatan. Toomaas Frank taphoota madaallii ga'umsaa kan kilaboota birootiin Aston Villaan goolii 2 qixa baheera. Kilaba Ameerikaadha Naashivaa kilaba jedhamu waliin kan isaan qixa ba'anii Olii Waatkinsanii fi Doonyal Meelen gooliiwwan tokko Aston Villaadhaaf galchaniiru. Taphoota lama walitti aansee qixa bahe Aston Villaan Jeroonaan ammoo kilaba Premier League England Wolves waliin taphatee goolii 2-1 injifateera. Atletico Madrid ammoo Portodhaan mo'atameera goolii 1-0dhaan Portoon Atletico Madrid injifatee. Naapoliin tapha Kevin De Bruyne'n jalqabarraa seenee taphateeni tapha jalqabaasaa taphate Kevin De Bruyne'n Brestin kilaba France Brestin goolii 2-1 injifatameera. Naapoliin tapha kanaan Kevin De Bruyne taphatus Naapoliin injifatamuu irraa isaan hin oolchine. Har'a itti fufuudhaan tapha madaallii ga'umsaa kan kilaboota kanaan Liverpool Athletic Bilbao waliin kan inni taphatu. Gareen Arne Slot taphattoota haaraa ganna kana mallatteessifate tarii Hugo Ekitike har'a taphachuu malas jedhamaadha kan inni jiru. Hanga ammaa taphataa kana qofaadha taphoota madaallii ga'umsaatiin kan Liverpooliif ittiin taphattoota ganna kana mallatteessifate keessa Liverpool jechuudha. Barceelonaan Daegu kilaba jedhamu waliin kan isaan taphatan taphoota madaallii ga'umsaa kan kilaboota Awurooppaa jajjabootiin jechuudha. Jijjiirraadhaan wal qabatee keessumattuu kilaboonni jijjiirraa irratti daran hirmaataa jiran keessaa Cheelsiin isa tokko taphataa 8ffaa ganna kana mallatteessifateera. Gama biraatiin ammoo Tootenaamis taphataa lammii Poorchugaal fi taphataa duraanii kan Fulham kan bara darbe Baayern Muunikiif mallatteesse irra deebiidhaan Joo Paalinhaa mallatteessifatee ergisaadhaan Tootenaam taphataan kun kan inni mallatteesse lammiin Poorchugaal kun bara 2024 shaampiyoonii Jarman Baayern Muunikiif kan inni mallatteesse garuu erga gara Jarman imalee carraa taphaa Bundesliigaa Jarmaniin akka eegame sana hin arganne carraa isaa eegsifachuuf itti ulfaateera. Premier League England keessa taphataa murteessaa Fulham ture. Taphataan kun sarara gidduuti irratti
garuu erga gara Jaarman imalee Baayern Muunikiif taphoota Bundesliigaa Jaarman 17 qofa irratti kan inni taphate kun tariitii gara Premier League England akka deebi'uuf sababa akka ta'edha. Sarara gidduu irratti of cimsuudhaa fi kan barbaadaa jiru Tottenham ergisaadhaan taphataa kana mallatteessifateera. Toomaas Firaanki taphattoota sarara gidduudhaa lama akka dhabuu malu yookaan immoo akka sodaa irraa qabuudha. Yavis Beessumaa fi akkasuma immoo Rodrigo Bentancur taphattoonni kunneen lamaan Tottenham gadi lakkisuu danda'u jedhamuudhaan kan himamaatiin jiru. Kana shakkuudhaan sarara gidduu irratti of cimsuudhaa fi taphataa kana ergisaadhaan kan inni Baayern Muunik irraa mallatteessifate. Fuula hamirraa bara 2024 kara paawundii miliyoona 42.3 itti bahee gara Jaarman imalee taphataan kun jechuudha. Garuu achitti isaaf hin milkoofne amma gara Premier League England deebi'eera. Tottenham taphaticha kan barbaadu yoo ta'e amma umrii isaa 30 irratti kan inni argamu. Dhaabbidhaanis waliigaltee isaanii keessatti mallatteessifachuu akka danda'an kan isaan walii galani. Chelsea ammoo taphataa dargaggeessa umrii 19 Jaarol Haatoo taphataa jedhamu Ajax irraa mallatteessifateera. Taphattoota dargaggoota daran mallatteessifataadha kan jiru. Chelsea baroottan darban keessumaa Toodii Boyle jalatti taphattoonni isaan mallatteessifatan baay'een isaanii taphattoota dargaggoota umrii isaanii giddugalaan 23 kan hin caalle baay'een isaanii kan isaanii mallatteessifatanii amma taphataa umrii 19 kana yuuroo yookaan immoo paawundii miliyoona 37 itti baasee waliigaltee waggaa 7 kan inni mallatteessifate Chelsea jechuudha. Lammiin Neezerlaandis kun taphattoota sarara ittisaa keessumattuu Ajax keessatti tapha baay'ee taphatan keessaa isa tokkodha. Kun tariitii Chelsea taphataa 8ffaa ganna kana mallatteessifates ta'eera. Taphatichi keessumattuu waggoottan darban keessatti akkaadaamii keessaa ol guddatee waggaa inni umrii 16 ta'urraa eegaleeti kan inni Ajaxiif taphachuu eegalee. Kanaanis Ajax illee hamma dursaa taphattoota itti ga'ee taphataa dursuu danda'edha. Taphataan dargaggeessi umrii 19 kanaani Chelsea erga Toodii Boyliin dhuunfatameeti ammoo taphattoota gara mallatteessifataara baay'ee isaanii dargaggoota akka gabaasama miidiyaalee jedhanitti yoo ta'e taphataa 49ffaa Chelsea Toodii Boyle jalatti mallatteessifate akka ta'edha. Amma iddoo inni mallatteessise kanatti yookaan immoo amma Haatoon bakka mallatteesse kanatti taphattoonni taphachuu danda'an 7 akka jiranidha. Filannoo taphattoota 7 bakka tokko irratti qaba jechuudha. Chelsea iddoo taphataa sarara ittisaa kana sarara bakka 2 taphachuu danda'a. Taphataan akkaadaamii Ajax keessaa bahe kun umrii 16 eegalee sarara qarqara bitaa sarara gidduu ittisa gidduuti irratti taphataa taphachuu danda'uudha. Filannoowwan baay'ee qabaachuudhaa fi Chelsea dabalataan ammoo taphattootuma bitate kana irra deebiidhaan deebisee yeroo inni gurguruudha kan mul'atu. Chelsea ammas Toodii Boyle gabaa taphattoota dargaggoota gurgurachuu kana keessaa waan bahee fakkaatu. Gama filannoo taphattootaatiif yeroo Enzo Maresca bara itti darbe itti rakkate ni yaadatama. Amma gara taphattoota yoo xinnaate osoo Jaarol Haatoon hin mallatteessin gara taphattoota 47 akka qabuudha. Chelsea amma 48ffaa ta'eera. Kanneen taphattoota kana keessaa taphataa 11 filannoo jalqabaa Enzo Marescaan ammas filachuudhaaf akka itti rakkatuudha. Taphattoota biroollee baasee gurguruudhaaf kana booda Chelsea akka dirqamuudha miidiyaaleen gabaasaa kan isaanii jiran. Kanas ta'ee garuu Chelsea taphattoota hedduu yeroo bitaa jirutti taphataan inni bitee ittiin maallaqa irraa osoo hin buufatiin gurgure hin jiru. Baay'ee isaanii taphattoota dargaggoota bite maallaqa irraa barbaadu argateeti. Nooni Maadoyaakee akkasuma Joao Felix kan kilaboota irra naanna'uudhaan beekamu mataansaa Chelsea bitate ammatti yuuroo gara miliyoona 30tti gurguratee dabalataan yuuroo miliyoona 30 yookaan miliyoona 20 walumaa gara miliyoona 50 ol kan ta'u taphataa kana kan irraa argate. Kanneen taphattoota baasee bituu kana irraa deeffataa akka jirudha Chelsea kan namatti agarsiisu. Callum Wilson ammoo West Hamiif mallatteesseera. Taphataan lammii Ingilaandi kun Newcastle keessatti sababa miidhamaatiin wal qabatee carraa taphaa argataa hin turre bara darbe amma bilisaan erga waliigaltee isaa Newcastle waliin qabu xumurameeti West Hamiif mallatteesseera. Miidhamaa wal qabatee taphattoota hamma eegaman Newcastle keessatti irraa faayidaa hin kennin yookaan immoo Eddie Howe jalatti tajaajila barbaadu hin kennin keessaa taphataan kun isa tokkodha. West Ham waliigaltee yeroo dheeratiin mallatteessifadhe jedheera. Manchester United ammoo paawundii miliyoona 30 taphataa Rasmus Højlund narraa bitu argannaan nan gurgura jedheera. Taphataa kana Manchester United taphataa lammii Denmark kana yeroo Erik ten Hag Manchester United leenjisaa turanitti paawundii miliyoona 72 Atalantarraa mallatteessuusaa ni yaadatama. Amma yoo xinnaate
paawundii miiliyoona 42 kasaaree taphataa dargaggeessa kana nan gurgura jedheera. Manchester United Ruben Amorim taphattoota yoo gurgurreen alatti Benjamin Sheshko mallatteessifachuu hin dandeenyu jechuudhaan leengadda dubbachuu isaanii ni yaadatama. Taphattoota baay'ee Manchester United keessa gurguruudhaaf akka barbaadanillee kan isaan himanii kaleessa tariiti Birahim Mbemo tapha jalqabaa Manchester United taphatullee taphataa kanarrallee ammallee amantaa akka hin qabne taphatichi numaayyuu akka komate himeera. Ruben Amorim iddoo shaakalaatti barfatee akka dhufuudha kana booda dambii haarallee akka baafate dubbateera. Ruben Amorim amma immoo Rasmus Hojlund gurguranii tariiti jijjiirraa Benjamin Sheshkoodhaa kana milkeeffachuudhaaf Newcastle waliin morkii keessa akka seenanidha kan himamaatiin jiru. Taphataan dargaggeessi kun gara Manchester United yeroo dhufutti taphattoota morkata biraa kan Haaland biraa Manchester keessatti argame jedhamaatiin ture. Garuu erga gara Manchester United dhufe ga'umsi isaa hangasuma kan eegame hin taane taphataan kun paawundii miiliyoona 72 itti bahee gara taphoota 95 taphatee dorgommii hundumaan goolii 26 galcheera. Premier League England nammoo goolii 14 kan inni galchee tapha michoomaa yookaan immoo tapha madaallii ga'umsaa ganna kanaatiin goolii galchaadha kan inni jiru. Kanas ta'ee garuu ammatti paawundii miiliyoona 30 argannaa Manchester United Rasmus Hojlund ni gurgura jechuudhaan kan dubbate. Keessumattuu Amorim yaada isaanii keessatti taphattoota sarara fuulduraa haaraa dabalachuu akka barbaadan dubbatanii Garnaachonis Manchester United gadi lakkisa jedhamaati kan eegamu. Filannoon isaa Chelsea akka ta'e himamaa jira. Tariiti Manchester United ammoo taphattoota Premier League Englanditti kilaboota morkattoota isaa waliin ta'anitti yoo gurguru maallaqa salphaadhaan hin gurguru yaada jedhu kan isaan qabataniitiin socho'aa jiranii. Kanaan wal qabatee maallaqa olaanaadhaan Chelsean Garnaachoo isaan irraa bita jedhamee hin eegamu. Kanas ta'ee garuu ammatti Benjamin Sheshko mallatteessuudhaa fi taphattoota dabalata Rasmus Hojlunditti dabalataa yoo xinnaatti taphataa kana gara paawundii miiliyoona 70 RB Leipzig kan inni barbaadu. Dheengadda kana ammoo Newcastle dhiyeessee harkatti diduu isaa fudhatu dhiisuu isaa beeksisuu baatus miidiyaaleen harkatti didaniiru. Warri RB Leipzig jechaadha kan isaanii turanii Manchester United kana waliin morkachuudhaa fi Garnaachoo irratti ammas taphataa biraa dabalataan gurguruu akka isa barbaachisuudha kan isaanii irraa eegamu jechuudha. Lookmaan Atalantaa himateera waadaa naaf galanii galmaan naaf hin geenye jechuudhaan taphataan lammii Afrikaadha kun keessumattuu bara liiga Awurooppaa yeroo Atalantaan injifatutti taphataa murteessaa keessaa isa tokkodha. Kanaan dura akka yoonni waliigaltee isaatiin yoo kilaba biraatti deemuudhaaf barbaade akka isaaf heeyyamaman himaati kan inni ture. Amma garuu Lookmaan karaa miidiyaa hawaasummaa isaatiin akka jedhetti kilabni kun Atalantaan waan jedhe anaaf waadaa jedhe san naaf hin raawwanne jechuudhaan kan inni himate. Kilaba biraatitti gara Ingilaandii akkasumas liigota biraatitti gara Saawudii Arabiyaallee ni deema miidiyaaleen jechaadha kan isaan jiranii. Haa ta'uuti taphatichi ammatti Atalantaan isa gadi lakkisuu akka hin barbaannee fi waadaa galaniif san raawwachaa fi akka hin jirredha kan inni himate.